Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee mata duree mootummaa ida'amuu fi gahee dhaabbilee amantaa jedhuun abbootii amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa magaalaa Finfinnee waliin yaadannoo injifannoo Aduwaatti mari'atan. Waraqaan qorannoo dhaabbilee amantii ilaalama mootummaa ida'amuutiin jedhu erga dhiyaatee booddee abbootiin amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa magaalaa Finfinnee irraa amantoota bakka bu'anis yaadaa fi gaaffiiwwan garaagaraa dhiyeessaniiru. የአዲስ አበባ ልማት አሁን ገጠር ሁሉ ገብቶ ሚሶምኒ ፊንፊኔቴ ገለሜ ኩታ ቢያ ጋጅራ አከ ጨራቴ ከሌሳ ደብረ ብርሃኒን ቱሬ ሆጂን ፊንፊኔቴ ገለሜ አቺስ ጌራ ኩን ሚሶም ቢያ ኢሰ ኢጆዳም በከ ሁንደት ያህል ጅሩ ሚጀታዳ የጠየቅነው ጥያቄ ሁሉ በአግባቡ ተስፋ ያለው ነው። ጋፊኑት ያከመነ አመንታቲ ካሳ ቱሬ አብዲ ከነመቶሩዳ bakka waaqeffannaa gaafachaa turrees argachaa jirra. Jijjiiramni mul'atu Finfinnee keessatti qabatamaan mul'achaa jira. Kun kan dhufe calluma jedhee miti. Dadhabbii guddaa fi halkaniif guyyaa hojjechuun akka ta'e ni hubanna. አብረን እንሰራለን፣ ስለ ሰላሙም እንጸልያለን። waliin hojjenna nageenyi argame kun cimee akka itti fufuuf isin waliin jirra akka abbootii amantiittis ni kadhanna nageenyi mootummaa qofaan mirkanaa'uu hin danda'u waan ta'eefis nuti isin waliin jirra. Itoophiyaan biyya amantii aadaa fi eenyummaa garaagaraa wal kabajuun keessa jiraatan tokkummaan sabdaneessummaa kan keessatti dhugoome akka taates kantiibaa Adaanechi waltajjicha irratti haasaa taasisaniin dubbataniiru. Manni amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaas dhaabbilee amantaa biroo waliin ta'uudhaan Itoophiyaa har'aa ijaaruu keessatti shoora olaanaa taphatteetti jedhaniiru. ዛሬ የደረስንባትን ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ የደረሰችውን ያዘችውን ቅርስ ያዘችውን ኢትዮጵያን ቦጫ ሐራ ቀብዱ ቀበቴ አከት ፉፍቶፍ ገሄድ መኒ አመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ አብሌ አመንታ ብሮ ወሊን ተሁን ተበቲ ኦላናዳ ከሰቱ ኢጃርሰ ብያ ሐምባሌ ዱሪ ኩኑንሱ ሰፉፊ ገራላፍነ በርሲሱ ሐሪሮ ኡመታ ጭምሱ ከሰትስ መኒ አመንትቻ ሾሮ ኦላና ባቴራ እኒ ብሮን መኒ አመንትቻ ዳሎተ በርሲሱን ዳንዲ ቀጀላ ቀብሲሱ ከሰት አከሱመስ ዳሎኒ ሴነሰ ወሎ ቀበቴ አከ ጉደቱ ገሄ በከቡ ኡማ ሂንቀብ ba'ateera ummanni hariiroo gaarii akka qabaatu amantii garaagaraa hordofuus dhimma biyyaa irratti waloon akka dhaabbatuuf hojii dhaabbileen amantaa hojjechaa jiran mootummaan ni hubata hojiin kun cimee akka itti fufuufis ni deeggarra. Itoophiyaan biyya amantaa garaagaraa wal danda'uun keessa jiraatan faayidaa biyyaalessaa irratti ammoo biyya ummanni ishee waloon dhaabbatan biyya fakkeenyummaa gaarii qabdudha. Marii kanaanis seenaa qofa osoo hin taane waggoota jijjiiramaa darban keessatti gumaacha manni amantaa kun nageenya hunda galeessa ijaarsa misoomaa fi imala badhaadhinaa waliigalaa magaalattii keessatti gumaachi isheen taasistee olaanaa ta'u kantiibaa Adaanechi manii fuula durattis waloomaan dhimma biyyaa irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhaniiru. Hundinuu ambaasaaddara nagaa akka ta'uuf manni amantichaa dhaloota barsiisuu cimsitee akka itti fuftus gaafataniiru. አንድ ሆነን እጅ ለእጅ ተያይዘን ከልብ ምዕመኖቻችንንም እየመከርን እየገጸጽንም tokkotaane harka wal qabachuun onni irraa dhugaadhaan amantoota keenya gorfachaa yoo daandii irraa kaatan ammoo itti dheekkamaa deebisaa barsiisa keenya keessatti namni hundinuu ambaasaaddara nageenya akka ta'uuf hojjechuutu nurraa eegama. Itti gaafatamummaa dhaabbileen amantaa waloon qabanis kanuma nageenya harka nama hundumaa keessa jira. Nageenyi yoo boora'e gatii nama kaffalchiisa. Mootummaan nageenya kabachiisuuf itti gaafatamummaa qabaatu yoo wantoota rakkoo nageenyaa ta'an hundeerraa gogsuun dirqama hunda keenyaati. Ammas taanaan waa'ee nageenyaa irratti waloon haa hojjennu. Dhaloota namuusa gaarii qabuu fi nageenyaaf waardiyyaa dhaabbatu haa horannu. Magaalaan Finfinnee bu'uura gaaffii dhaabbilee amantaatiin bakka waaqeffannaa hedduu kennuun walqixa keessummeessaa akka jirtu kantiibaa Adaanechi manii fuula durattis waloon haa hojjennu jedhaniiru. Keessumaa dhaabbileen amantaa dhaloota malaamaltummaa balaaleffatu uumuu keessatti shoora olaanaa waan qabaniif barsiifata amantii keessatti dhaloota naamusa gaarii qabu horachuuf ammas jabeessanii hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. የማምለኪያ ስፍራ የቤተ ክርስቲያን መስሪያ ቦታ በዓላት ማክበሪያ ቦታ bakkeewwan waaqeffannaa bakkeewwan manneen amantaa itti ijaaraman addabaabaayii ayyaanonni amantii itti kabajaman bakkeewwan awwaalchaa hedduu keessummeessine deebii ga'aa kennineerra. Ammas ga'aa miti akkaataa seera eegeen bifa madaalawaa ta'een dhaabbilee amantaa gaaffii qaban ni keessummeessina. Isinis deebii mootummaan dhaabbilee amantaaf deebisee galateeffachaa kan fuula duraaf gaafachuu ni dandeessu. Nutis bakka rakkoowwan jiran sakattaanee deebii madaalawaa ni kennina. Akkasumas dhaloota malaamaltummaa balaaleffatu horachuuf dhaloota barsiisaa karaa qaxxaamuraan duroomuuf yaaluun booddeen isaa salphina akka ta'e jabeessaati dhaloota hubachiisa. Amantoonnis tajaajila argachuuf mattaa akka hin kennine cimsaa barsiisa. Marichaanis walitti dhufeenya uummattootaa cimsuuf nageenya mirkaneessuuf badhaadhina Itoophiyaa fi dantaa biyyaalessaa irratti waloon hojjechuuf waliigaltee irra ga'ameera.